Waboon zoonii lixaa godina bahaa Wallagga Ona Arjoo guddattuu keessatti diina adabuu meeshaalee waraanaatii fi waraana sirna piippisa booji'ee jira. Irreef gaachanni uummata Oromoo waboon tarkaanfii ilaalee isaa waraana weerartuu bilxiginnaa irratti fudhachuu itti fufuudhaan godina bahaa Wallagga Ona Arjoo guddattuu keessatti diina daaraa godhuudhaan meeshaalee waraanaatii fi waraana isaanii hedduu booji'ee jira. Tarkaanfii har'a fulbana 2 bara 2022 godina bahaa Wallagga Ona Arjoo guddattuu naannoo Kireeshariitti gootichi waraana bilisummaa Oromoo waraana gabroonfataa Piippii Arjoo irraa gara Naqamtee deemaa turte waaree booda toora sa'aatii 7:30 irratti fudhateen injifannoo boonsaa galmeessee jira. Lola injifannoo boonsaa irratti argame kanaan waraana diinaa irraa bireenii 7, sinaayiparii 4, qawwee akaama 20, rasaasa firii 1000 jooroo bireenii 500 hidhannoo waraanaa konkolaataa 3F3 fi waraana bilxiginnaa 3 harkaan booji'ee jira. Ona Arjoo guddattuu fageenya kiiloomeetira 20 hin caalle magaalaa Naqamtee irraa qabdutti tarkaanfii irratti fudhateen irreef gaachanni uummata Oromoo waboon waraana Abiyyi Ahmad naasisaa jiraachuu ibse. Godina Horroo Guduruu Wallagga waajjirri poolisii aanaa Jimmaa raaree giddugala dararaa suukanneessaa ta'ee tajaajilaa akka jiruutu himama. Namni giddugala dararaa kana keessaa ba'e akka himetti namoonni 240 caalaan bakka dararaa kanatti yakkoonni ajjechaa reebicha qaama hir'isuu irratti raawwatamaa jira jedhe. Warra kana keessaa guutumaan guututti haala jechuu danda'amuun waraana bilisummaa Oromoo waliin hidhata qabdu jechuudhaan akka dararaa kanaaf saaxilamaa jiran hime. Obbo Abdataa Jigsaa kan yaaddoo nageenya isaatiif jecha maqaa isaa gabaasa kana keessatti jijjiirre hariiroo waraana bilisummaa Oromoo waliin qabdu jechuudhaan hidhattoonni gandaa guyyaa tokko subii dhufanii maatii biraa na fuudhanii deeman jedha. Akka namni kun jedhutti hidhattoonni gandaa kanneen yeroon na butanii deeman faaya mormaa fi harka koorra jiru sa'aatii harkaa qabattoo fi uffata koo irratti wal lolaa turan jechuudhaan taajjabbiin dubbata. Barii tokko malee mana hidhaa waajjira poolisii aanaa Jimmaa raaree magaalaa Waayyuutti kan geeffame Abdataa Jigsaa mana hidhaa san keessa haawwan ulfaa haawwan ijoollee waliin hidhaman ijoollee lafaa dhufan kan umriin isaanii 16 ta'an manguddoota umrii waggaa 94 faatu akka jiran himee jira. Namoonni kanneen hundi isaanii galmee akka hin qabne mana murtiittis akka hin dhiyaanne kan himan obbo Abdataan bakka dararaa kanatti seera wanti jedhamu hin jiru. Qoratamuun hin jiru. Kutaa hidhamtoota tokko kan bal'inni isaa meetira 3 ta'e keessatti namoonni 30 hidhamanii jiru. Warri kaan lafti hanqatee ciisuu hin danda'an, nyaata hin argatan, mana fincaanii deemuun hin hayyamamuuf halkanii guyyaa reebichi irratti raawwatama. Gaaffii mirgaa yoo gaafatan ni reebamu, ni waraanamu jedha. Yeroo hunda sitti cufamee oolta kan jedhu namni kun firri dhufee si dubbisuu hin danda'u. Yoo firri keetiis dhufee si dubbise isaas mana hidhaatti hambisanii hidhu jechuudhaan dararaa mana hidhaa san keessa jiru himee jira. Giddugala dararaa Waayyuu kanatti ajjechaan guyyaan akka raawwatamu ilmi namaa katiinaadhaan ji'oota 3 hanga ji'oota 4 akka turuu fi qaama isaa laamsha'uun paraalaayis ta'uun qaama hir'ataa fi qalbii dhabee hedduu akka ta'e Abdataan eeree jira. Giddugala dararaa aanaa Jimmaa raaree magaalaa Waayyuu kana keessaa yoo xiqqaate namoonni 240 caalaan hidhamanii akka jiran kan himu namni hidhamee dararaa irraa beekuun irra caalaan isaanii dargaggoota biyya kana jijjiiruu danda'anidha jedhe. Warra kana keessaa ammoo namoonni 237 kan ta'an hariiroo waboo waliin qabdu jedhamuudhaan warra hidhamanidha jedha. Dargaggeessi biyya kana jijjiiruu danda'u walitti qabamee harki hidhame miilli hidhame akkanatti arguun koo qalbii nama cabsa seeraa fi seenaan kan nama gaafachiisu jechuudhaan dubbate. Hawaasni aanichaa manneen murtiirraa amantaa dhabee wal himachuu dhiisuudhaan rakkoosaa jaarsolii biyyaa biratti fixachaa jiraachuu kan himu Abdataan warri hidhamu kun tokkolleen mana murtiitti otoo hin dhiyaatin akka hidhaman himamee jira. Abdataa Jigsaa ofiisaa sababa addaatiin bakka dararaa kana keessaa ba'ee jira. Dhiibbaan kan lakkaawaman garuu ammallee bakka halkanii fi guyyaa adda hin baafne sanatti kan ajjeefamanii kaan du'anii jireenya jidduu jiru. Oromiyaa kutaa hedduutti giddugaloonni dararaa mootummaan dhimma itti ba'u jiraachuu eeruudhaan hawaasa irraa dura qabaa jiran ni mirkaneessa. Humnoonni finxaaleeyyaa Amaraatii fi shororkeessitoonni fannoodhaa magaalaa Oborraa qabachuudhaaf yaalii taasisaa jiraachuu jiraattonni himan.
Adeemsi humnoonni kun magaalaa teessoo bulchiinsa aanaa Amuruu taatee ofirraa qabachuudhaaf taasisaa jiran akka isaan yaaddeesse kan himan jiraattonni magaalattii haleellaa guyyoota sadiin dura magaalaa Agamsaa irratti raawwatameen alatti kaleessa galgala qarqara magaalaa Obarraa bakka addaa Soomman jedhamtutti haleellaan raawwatamuu ibsanii jiru. Haleellaa kaleessa raawwatame kanaan manguddoo obbo Birruu Gobosh jedhaman dabalatee lubbuun namoota lamaa darbuu fi namoonni madaa'an jiraachuus ibsan. Bakki humnoonni kun haleellaa itti raawwatan magaalaa Obarraa fageenya kiiloomeetira takkaa hanga 3 hin caalle irratti kan argamtu ta'uu himuudhaan sochiin humnoota finxaaleeyyii Amaraatiin naannichatti taasifamaa jiru yaaddeessaadha jechuudhaan himan. Suukanneessaa finxaaleeyyii Amaaraa fi shororkeessitoonni fannoodhaa magaalaa Agamsaatti raawwataniin maqaan namoota ajjeefamanii 64 ifoomee jira. Sababa haleellaa shororkeessitoonni fannoo Agamsaatti raawwataniin namoonni qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafaman immoo soorataa fi wal'aansa gahaa dhabuudhaan rakkachaa jiran jedhan. Qonnaan bultoonni qaama aanaa Amuruu magaalaa Agamsaarraa haleellaa shororkeessitoota fannoo fi finxaaleeyyii Amaraatiin buqqaafamanii magaalaa Obarraa qubsiifamanii jiran yeroo ammaa kana bakka qubannaa dabalatee waan nyaatanii fi wal'aansa gahaa dhabuudhaan miidhamaa jiraachuu himan. Horroo Guduruu Wallagga aanaa Amuruu magaalaa Agamsaatti finxaaleeyyiin Amaraatii fi shororkeessitoonni fannoodhaa meeshaa waraanaa ammayyaa hidhatanii konkolaataan loltummaadhaan socho'aa haleellaa guyyaa 3 dura lafa barii irra jalqabuudhaan namoota nagaa irratti bananiin lubbuu namoota nagaa 100 caalan darbuu jiraattonni himanii jiru. Namoota mana isaanii keessa nagayaan taa'aa jirantu dhume jechuudhaan jiraattonni himan. Namoota ajjeefaman keessaa kan namoota 64 ifoomeeti jira. Daa'imman ganna 5 hanga manguddoo ganna 97tu warra ajjeefaman keessatti argama. Gariin rasaasaan tumame, gariin ammoo mana waliin gubame jedhu jiraattonni warri lubbuun hafan qe'ee ofiitirraa godaanuudhaaf dirqama jechuudhaan dubbatan. Haleellaa guyyaa 29 bara 2022 jiraattota aanaa Amuruu magaalaa Agamsaa irratti raawwatame hordofuudhaan qonnaan bultoonni Oromootii fi daldaltoonni magaalaa Agamsaa fi naannoo ishee miseensota maatii isaanii waliin baqaaf saaxilamanii jiru. Haleellaa kanaan abbootii warraa 10,000tti tilmaamaman qe'ee fi qabeenya isaaniirraa buqqaafamuu kan ibse walumaa galatti namoonni 70,000tti tilmaamaman gandoota baadiyyaa Agamsaa marsanii jiranii fi magaalaa Agamsaarraa buqqaa'uun magaalaa Obarraatti baqatanii jiraachuu ragaan iccitii hojjetaa hawaasummaa aanaa Amuruurraa arganne ni mul'isa. Bulchiinsi aanaa Amuruutii fi godina Horroo Guduruu Wallagga akkasumas mootummaan naannoo Oromiyaa dhimmi kun akka dhaga'amu waan hin barbaanneef jecha buqqaattoota kanaaf bakka mijataa osoo hin kennin gara qe'ee isaaniitti akka deebi'aniif dhiibbaa taasisaa jiru jedhan. Namoonni buqqaafamtoota gidduutti dubbisne buqqaatonni 1,000 lakkaa'aman manneen amantaatii fi mana barumsaa keessa akkasumas maayibaasii aanaa Amuruu keessa qubatanii jiraachuu kan himan maddeen qaamolee hawaasaan alatti dhaabbileen miti mootummaatii fi miidiyaaleen kamuu akka seenanii isaan hin dubbisneef poolisiitu ramadamee isaan eegaa jira jedhu. Mootummaan gama isaatiin nyaataas ta'ee uffata akkasumas wantoota barbaachisan kamuu buqqaattoota kanaaf dhaqqabsiisaa akka hin jirre kan ibsan maddeen afooshaalee fi dhaabbilee amantaa adda addaa birmannaa taasisuudhaan gargaarsa taasisaa akka jiran dubbatu. Madoowwan rasaasaa fi haleellaa finxaaleeyyii irraa hafanii buufata fayyaa aanaa Amuruu keessa jiran lakkoofsaan nama 46 ta'uu kan himan maddeen keenya garas irraa dubbisne hanga ammaatti sababa yaaliitii fi wal'aansa gahaa dhabuutiin madoowwan 3 lubbuun darbuu himan. Kaleessaa fi har'a madoowwan wal'aansa gahaa dhabanii buufata fayyaa keessatti lubbuun darban jiraachuu kan himan maddeen obbo Kabbulee Tamasgan namni jedhamu dabareen wal'aanamuun waan isaan dhaqqabu dadhabeef osoo fayyuuf carraa qabu lubbuun darba jechuudhaan namoonni Obarraarraa dubbisne himanii jiru. Buqqaattoota kanneen bakka buufatanii jiranitti rakkoo caaluuf saaxilamaa jiraachuu isaanii himame. Maatiiwwan hedduun bakka qubatanii jiranitti gadda namoota isaan jalaa wareegamee taa'aa jiraachuu ibsan. Haa ta'u malee kaabinoonni mootummaa bakkichatti dhaquudhaan jechoota xiinsammuu isaanii miidhan dubbachaa jiraachuun dhaga'amaa jira. Shororkeessitoota fannoo fi finxaaleeyyiin Amaaraa gandoota magaalaa Agamsaa marsanii buufatanii jiran alaabaa mootummaa naannoo Amaaraa dhaabbatanii waan jiraniif sodaa qabna jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaatis ta'e federaalaa akkasumas dhaabbileen mirga namoomaa Itoophiyaa duguuggaa sanyii isaan irratti raawwatame kana callisanii ilaaluun hedduu isaan gaddisiisuu kan himan maddeen kun hanga ammaatti qaamni dhimma kana tasgabbeessuudhaaf garas bobbee akka hin jirre dubbatu. Miidiyaaleen mootummaatii fi waajjiraaleen dhimmi kun isaan ilaallatu hanga ammaatti waan jedhan hin qaban.
Inumaatu abbaan taayitaa sabaa himaalee Itoophiyaa xalayaa televezyiinii FIBtiif barreessaniin gabaasni aanaa umuuruu ilaalchisee gabaafamaa ture gabaasa hin qulqullaa'iniif sabaa fi saba walitti buusudha jechuudhaan duguuggaa sanyii uummata Oromoo irratti raawwatamaa jiru kana miidiyaalee gabaasan akeekkachiisee jira.